Nageenya biraadha kabajamtoota hordoftoota waabee miidiyaa oduu gaddaa amma nu gahisaniin geen. Konsilaan Itoophiyaa Saawudii magaalaa Jiddaatti argamu maqaa lammiilee mana hidhaa Shumeesii keessatti lubbuun isaanii dabree ifoomse. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Lammiilee Itoophiyaa Saawudii mana hidhaa Shumeesii kan magaalaa Jiddaa keessatti dararamaa jiran jidduu namoonni 10 dhukkubsatanii mana yaalatti osoo yaalaman lubbuun isaanii dabruu gabaafame. Konsilaan Itoophiyaa Saawudii magaalaa Jiddaatti argamus maqaa namoota lubbuun isaanii dabre jedhamu kan baasuun namoonni beekan gara waajjira konsilaa Jiddaa dhufuun akka beeksisan gaafate. Maqaan namoota lubbuun isaanii dabre Hikmat Muhammad, Khadija Mahamud, Rodas Mulu, Jamal Kamal, Biniam Muruz Hagos, Daim, Yonday Tamam, Mahari Haile, Sultan Muhammad, Bahata Nagesi Afwarqii fi Salamoon Haddush takka kan jedhaman ta'uu ibsame. Lammiileen Itoophiyaa Saawudii keessa jiran qaamolee nageenyaa fi poolisoota biyyattiin dararaan itti hammaachuu fi akkasumas imbaasiin Itoophiyaa isin qeerroo jedhee kan tajaajila hin kennineef ta'uu himataa jiru. Saawudii Arabiyaa magaalaa Jiddaa kan jiraatu Abubakar Loode gaafiif deebisaa BBC waliin godheen haalli amma jiru kan kanaan duraa caalaa hammaachuu hima. Halkan walakkaa dhufanii balbal cabsanii ol namatti seenu. Akka waan dirree waraanaa jiraannu konkolaataa hedduudhaan ba'anii nu shororkeessu. Man baqattoota deemaa kaan qabanii man hidhaatti darbuu jedhe. Itoophiyaan waggumkan keessa qof lammiilee 40,000 ol Saawud Arabiyaa irraa galchiti. Abiy Ahmad dhiibbaan akka deebi'an taasifamu ijaarsi Abbaayaan wal qabate jechuun ji'lam dur himee ture. Ummati Itoophiyaa godaansa Saawud Arabiyaa seenee jiru hedduu fi dhimmoota hedduu kan walxaxoo ta'antu harkaa qabaa jedha Abubakar. Dhimma baqattoota kan sirreessuuf kan abdan konsilaan Jiddaa hojjettoota isaa gar biyyaa ergee hojiin dhaabbatee jira. Namni hedduun kan paaspoortiin dura dhumatetti jira. Yaaddoo hamtuu keessa jirraa jedha. Maqaa fi bifaan adda baasuun kaan qeerroon kaan ammoo habasha jechuun karaa deemuu nu dhowwaa jiru jedha Abubakar. Mootummaan Saawudiillee guyyaarraa guyyaatti baqattoota ofirraa ittisuuf jecha seera haaraa baasaa bulaa jechuun hima. Fakkeenyaaf dhiheenya kan namni kamuu ispoonsar isi yookaan immoo ishee fide qofa bira dalaguu danda'a kan jedhu baasaniiru. Kun immoo baqattoota Itoophiyaaf hin ta'u. Seerota akkanaa baasanii ittiin nu dararu, nu hidhu. Hiriyoonni kiyya hedduu man hidhaa jiru jedhe. Lammiileen Itoophiyaa mootummaan biyyattii fi jaarmiyaaleen idil addunyaa mirga namaaf falman dararaan baqattoota Saawudii Arabiyaa jiran irra gahaa jiru akka dhaabbatu gaafataa turaniiru. Hordoftoota keenya haalli yeroo ammaa baqattoonni biyya keenyaa Saawudii keessa jiran guyyaarraa hammaachaa dhufuu himamaa jira. Nutis odeeffannoowwan jiran yeroorraa yerootti hordofne isaniin kenna. Odeeffannoon keenya immoo akka isin ga'uuf chaanaalii keenya subscribe godhuun hordofaa isaniin jenna. Hagammaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa isaniin jedha.